السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرة في دعوة كنافتو جرجرتو سنين جارة فرانك دار أود سيد دفه فرانك كل اسم عليه وجدان سيسرلت فرانك جايبا دارو فين ديما حمد مات يوالين ترى سنين جدا فرانك سونيس مالي وجدتني سين بيو درجة قال بيجيبا ديمو داف هاد درين تمرمي في جرا guyyaa kamisa baratti waan ta'eef ani maal jedhaan isiidhani dallaalli karaan cufatee jira kanaaf deemuu hin dandeettu carraa ibaatiin tatiin haa eeggattu naan jedhe ati gara dalagaatti deebi'i jedhaani waan isin jettu kan waliin ilaalu ta'a hamma dhumaatti na waliin tura sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hamma dhumaatti na waliin ta'a ni bilbilaafi. Hello? Hello. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jaaltu na goolte? Jira alhamdulillah kanatti. Wallahi alhamdulillah fayyaa keeti? Jira wallahi alhamdulillah ya kanatti. Wallahi alhamdulillah anis nagaa jira akkamiti fayyaa keeti jiruun jireenya maal fakkaatti? Jira wallahi waan jettu bareeddudha maali? Akkuma jirantu jiru bareeduma jenna kagal. Boqonnaan akkam? Boqonnaan akkam inni qallee islaam? Boqonnaan akkami? Maali nu jirri? Maali irra geessee kan jette? Jechuun dura wanni marri xumurame naan jedhe beektaa dallaallee amma reefu natti bilbilee saniif si bilbile. Amma jechuun karaa cufateetiin hin jira ammaaf deemuu hin dandeettu carraa baay'ee eeggattuu naan jedhe qaataa namichaan wal finna beektaa amma walolleetiin telefoon irratti cufadhe. Maali? Karaa cufatee jira ammaaf deemuu hin dandeettu carraa baay'ee eeggatti malee naan jedhe. Ani wanta kanaaf irraa hin dhaga'u. Maal jechuudha akkana jechuudha iddoo hojiitiin na baaftee jira. Kanaaf jechuun maal maal balleessi? Ani jechuun wanni jalqabaa jechuun mallaqa illee gadi naqeetiin hin jedhee fi akka itti biyya san keessa baatee tiniin deemtu fi miti ani maaliin balleessanii wanni an balleesse maaltu jira dallaalli wanni kun hin danda'amuu naan jedhee jira maal godha? Ji'a sadi fixee jirti amma gara dalagaa deebi'u maa godhuu hin dandeenyu waan ta'eef gara dalagaa deebi'iiti achi booda carraa ibaa si ilaala. Obsa. Wanni marri obsa barbaachisa beektaa jechuun kana caalallee namni hin dabarsa waan ta'eef kanaaf dalagaa siisoo isiisa. Dalagaa siisoo isiisa dalagatti deebiitii agarsiisanii dalagi ammallee carraa ibaa namni beektaa carraan tokko yoo ta'u deemoo carraan ibaa ta'uu ni mala waan ta'eef obsaani waan maraa irra gaamanii jarjaraanii wanni kun akkana ta'uu erga baate jedhanii waan tokko murteessuun dirqama biyyatti galuu qaba jechuun qabdu. Anillee oduun siif yaaluu baadhe silaa jechuun jechuu dandeessa beektaa nama waan danda'u wanni sirraan bifadhe tokko maaltu jira ganama galgalallee namichi kanatti bilbilee mallaqa waan inni barbaadullee kafalee fi wannummaan sirraan bifadhillee takka illee jiru kanaaf garuu waan ani godhuu danda'ullee jiru harka kiyya hin jiru waan ta'eef akkasii siin jedha ati amma gara dalagaa deebi'iiti carraa ibaa haga jechuun nama ibaatirraa jechuun isarraa ni miti nama ibaatirraa carraa ibaa soqeetiniin inshaalla rabbi alaafisuu deemta malee gara biyyaa deebi'aa waan jedhu kana jechuun akkana jechuun qabdu. Itoophiyaa galtee maal goota barnoota jalqaba dhiistee biraa baate. Laa sunin ta'u. Ani akkamitti akkana si jedhe akkamitti akkana jettaa?
Ana akkamitti akkana jettaan ansi fi miti mallaqa wani baasuuf si fi wani ganama galgala namicha kanatti bilbileetiin ganama galgala illee namicha wallaluu sooba kan keeti miti akkamitti akkana jettate naa yaaddu maal jechuudha. Laalaan barba bakka kan isa xumura bakka Itoophiyaan aga jannaa keeti illee waldhabbii keenya kanarra ganama taasisaa Itoophiyaan aga wanta biraa tokko sirraa ni eeggadhu ishee kana booda ammoo wanta akka bilbila keetillee ofirraa bilee godha yookaan immoo furmaata tokko manaa kaayitii furmaata irra geesse naa himin barbaadu as keessa taa'eetiin umrii keessatti hin danda'u. Galtiin wanta barbaachisaa ta'e tokkotti seenuu na wayya malee as keessa taa'eetiin akkatti sira wanti sa'aatii firraa fixuun kanaafuyyuu tamaaf naan taphattaan ijoolleedha. siin hin taphanne baran jechuun wanni siin taphadhe tokko illee hin jiru garuu ani akka kiyyatti waan simaa fi yaadee waan silaa danda'u guutuu isaa ganamaa galgala dalagurraa of duuban deebine ati akkamitti anillee bare jechuun nallee yaaduu qabda ani wanni balleessi tokko illee hin jiru waan harka an ofii dalaguu miti dallaala waliin haasa'ee mallaqa itti kafalee jira waan danda'u godhe akkamiin godhe. Itoophiyaa galtee furmaanni maaltu jira siin jedhama ammallee Itoophiyaa galuudhaaf karaan hin jiru Itoophiyaa galuudhaafis karaan hin jiru obsiiti gara dalagaa deebii dalagaa dalageetii achi booda maaliif hin jirre ijoollee samuuna galaa jirtu maalana si quban qabu kunoo sanuuyyuu na solbeertaa bar ina sina biraa galantu jira as keessaa jechuudha as keessaa ijoolleen sagalte jira Itoophiyaa maaliif cufaadha karaan amma kanaafuu Itoophiyaa dawwaan hin agarjaa wanta biraa tokko amma Itoophiyaa Suudaan irraa gara Itoophiyaa deebi'uun hin danda'amu tasuma hin danda'amu jedhi maaliif amma karaan biyya keessa rakkoon akka jirullee hin beektamee na hubadhu hin loliniiti jechuun miira keessa galtee yaaduma kan kee yookiin immoo aaruma kan kee qofa ibsuudhaaf hin sardaminiiti nallee na dhageeffadhu karaan kan cufa karaan Suudaan dallal Suudaan irraa karaan akka hin jirre ni beektaa miti. Suudaan irraa karaan akka hin jirre ni beektaa miti. Karaan achi keessa naannoo jechuun akkuma liigalaatti jechuudha. Itoophiyaa keessa naannoo adda addaa keessa rakkoo adda addaatu jira. Ani keessi kanaafuu obsaan irra gaanii waan maraayyuu kaasiin jedhu gara dalagaa deebi'ii siin jedha amma waan ibaa waa'ee Itoophiyaa kaanii dhiisiti amma akka aarteen ta'initi. Kanaafuu ji'a sadaffaadha. Kanaaf wanni godhu tokko maaltu jira filannoon ibaa jira filannoon ibaan jiru kanaaf filannoo ibaa waan hin qabneef obsaan eeggachuu qabdaa siin jedhaa jira. Maaliif hin barbaanne maa? Ayyee kanaafuu yamma biraan keessa godhaa jiran dhaariniiti wanni marruu akkasumatti si xumurameetiin hin jira guyyaa lama qofa qabda boruu fi iftaan qofa ni deemtaa siin jedha ani biraan keessa irra dalagee dhiifama. Biraan keessa irra dalagee dhiifamaa siin jedha biraankidha hin deemta. Kanaafuu biraankidha siin jedha. Akkamitti akkatti naannoo taree maal balleesse anuma waan sirraa oduu dhugaa taate maal jettame? Haay xaariin kiyya hoo kan akkatti xaariin kun yommuu akkasitti fakkaatu si? Ani maal balleesse haala? Ani maal balleesse jechuun ati bakka gaarii akka deemtu akka immoo jechuun kanarra dalagallee kanarra dalagaa gaarii akka argattu biyya san keessallee akka baatu ani haala si mijeessudha malee wanni balleessi tokko maaltu jira kanaafi amma haala si mijaa'ee jira wanni marri dhume iftaan ni deemta kanaaf piraankidha malee waan baate miti akka isin jedha dhugaa akka taatu taate dosi bira jira mataa keessa irra dhoofte.
Ayah akkasii bakka jechuun booda si bilbila viidiyoo waraabaa jira kanaaf dhiifama jedhin daawwattoota amme. Ayyee assalamu alaikum. Tuudhiifama godhii. Uffolcha. Ayah kanaaf galatoomi si deebisa si bilbila ayah. Ayyee salam. Daawwattoota fi kabajamtoota kanaaftuuf akkanatti firaankii ajaa'ibaa gadaala akkana jedheeni karaan cufatee jira. Seemuu dandeetti jedheeti sirratti dalagee jira durallee mucaa tokkorratti dalagee ture amma immoo sirratti illee asgargartee sirratti illee dalagee jira share like subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha na jajjabeessaa amma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.